Ustaz kenni Laki, atina deebisanii birri kenni hammeenyaaf osoo hin ta'in, Mana sana keessa hammeenyaaf baastee akka fixuuf. osoo hin ta'in maal akka ta'e beektanii Dhuga. dubbichiin Waaqayyo dubbii garagalchee bar. Akkas. Agartanii guyyaa lama keessatti Galabatee. namoota hangana amansiisuu isaatu iyyuu mee torbeedhamu osoo hin ta'eeti hagamta Akkas dhuga. keerimaaf kan hidhamees namoota Waan Ustaaz Khalidii fi jarraa miliyoon faa baraanii. jedhan waan miliyoon faa jedhan tokko yaadadhee Waaqayyo dubbii galabateera jedhan yeroo hedduu barsan na yaadachiiftee kolfee isaan waan biraatiif nu hidhame. Isaan waan biraatiin yaadanitti akkas godhanii akka dawaan kun lafarraa badu akka amantii islaamaa kun badutti lakki babal'ataan deema malee fakkeenyaaf yoo mana hidhaa keessattis dawaa ni godhama yoo alattis ni godhama yaa amantiin beentee guutumaan guututti warroonni amantii beentee hordofan qanii dhugaa baratanii jedhanii gama amantii islaamatti ni dhufu jechuudha. Isaanii Rabbi warroota karaa dhugaa addaa agarsiisu warroota karaa dabalee warri jiraatanii walumaa galatti baga Rabbi isin baasee ustaas immoo isin jenneerra. Aamin aamin. Ustaaz dubbadha. Ustaaz Muhammad. الحمد لله لك الحمد على كل حال. الحمد لله اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين جنة. عند ربي كم براك وقامك كده ما جروس مجرى. فلله الحمد. حتى ندمنا إنسان من أجنه. تو إذا تدمو وأنا مجراتي كوني وأرجع نادا. يرتي يوسف mana ida keessa waggaame idame achuma be biyyuma san masri sana rabbiin bulchaa isa godhe gooftaan guyyaa sillaasee na fakkaate atu numan du'ini malee guyyaa sadii hidhamte na fakkaate akkasiimi Halkan sadii fi guyyaa sadii. akkas laala mana Hidhaa injifannee baane halkan sadii fi guyyaa sadii achi booda hidhaa injifannee. waga mootan Waan keessan. nama dirqin ofii dabarsitaniif kennitan ofumaaf baatanii baga rabbi sin baase san qofa yesuus kiristoos hidhame moo hin hidhamne hidhanii hidhatti dabarsan Isir beet nabbare. hidhame maasii doon akka yahudoonni nama hidha gooftaa isaaniitu hin hidhanii miti isaanu gartee eenyu hundi namni karaa rabbii Hidhaa keessatti obboleessa Yesuus yaansanii fidame. akkas maal hidhamte lallab maal irratti hidham kanuma waan itti lallab kanuma hidhamuun hidhame inninis baga lakkifamtee gallak ati sin saqqallee maal goota alhamdulillah baga lubbuun jiraatte nabiyyoota hunda gaafa toohii dayman ibraahimis numa miidhama zakariyaasis eenyu isaayyaa kaan ajjeesan kaan ni akkanumatti waanuma ture kun sunnatallah haruma rabbiiti kuni nabi muhammadis biyyarraa ari'anii da'awaa keessatti namni hin tuqamu hin miidhamu ergummaanti qofaa fuudhamtu jedhu hin jiru lubbuun dadhabuu jira kanaaf alhamdulillah jiruun waan namni jiru waa hedduu arga umrii kanaan qeeroo da'awaa ta'e keessatti san keessatti manuma hidhaa keessattuu bar gaafa Yuusuf mana hidhaa keessa ture bar manaama hiikuu ture bar manaama hiikuufi ture toohidatti yaamuu ture wallahi hanqachirraa fuudhanii aangoo kannanii achii mana hidhaatii beechi dhaqee bar gartee maali bartee qabeenya irratti waan ni ta'e bar achi keessanii abbaa qabeenyaa ta'e biyya Masrii bulchaa ture soo kanaaf da'awaa achi keessatti hin naftu mana hidhaa keessaas namaa jira namaa hojii hidhamta biyya lafaa tanaas ganda keessa gabayaa keessa magaalaa keessa gudeemtu karaa namaa waliin jiraatta bakkuma hundatu ulamaan asiin duraas hedduu mana hidhaatiitu irra filatee namni rabbiin waliin baata toohidaan waliin baata ummata san fudhachiifta rabbiin ummata waa wallaale karaa ergaan itti dhaqitu wallaale kan waldaan deemne kan mana gartee masjiidan deemne jira kuni galata rabbiiti alhamdulillah ittuma fuftiin dhaabbattu ammallee kana booda hidhaan dhufuu mala maa beekan namni hanqa du'utti lallabuu gorsuu hin dhiisu baga rabbi sii laaffise alhamdulillah yaani gaa nuuf gaddalle yeroo garii taatu gammachuu achiin ergaa san ati akhiratti illee dabarfattee mana hidhaallee namni arkee nama qora manni hidhaa nama qoramee namni bahulleen waanuma jiraatii galanni rabbi faa ta'u kanuma sinjana baga jiraatee baga daawaa garee shaadaa kan qilleensa lafarraatii fi qilleensa gartee samii gartee lafaatis walitti deebite baga deebite lubbuudhaanuu fayyaadhaanuu osoo hin miidhamin fayyaa guutuudhaan baga deebiteen sinjaa ilma keenya ammalee lallabii biyya lafa handaara hundatti lallabii Itoophiyaa tana gartee kaabaa fi kibba kan lallabu rabbi sinaa taasisu kanumaan jahundi keessan baga jiraatanii baga walitti deebine nu keessaa tokko gartee miliquun hin Tapha barbaanne hundumaa gujii hundumaa
Gujiin Guji. du'aa bartoota koo godhi jettanii. Ayyo. Eekkasi sababa kaa eekkasi. Wallahi dubbii waaqayyootti lallabdee maal balleessite ebbo. Maal jedhee namni mana hidhaa nama hidha gartee ragaa yoo qabaatan kunoo wangeeluma ragaa godhattu nama hin fidattu kunoo waanuma wangeelli jedhu jedha namni. Akkasii rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa laaffisa. Kanuma isin jedha hundi keessanuu jedha bas dubbadha inshallah biliyoon Khaalidoo Muhammadii fi Kaamilaa fi seenaanis dubbatte gaya Abdul Fattaanis warri jalaatis carraa kennaniifi. Kanuma jenna. Akkasii pheenxeefis illee yaadne amma bar hin yaadne. Ibroon abidda maqaan isaatu Ibroodha. Abidda inni abidda lafarra gallakkisa. Bareeda maashaallah. Taap godhaa jiran taap godhaa rukutaa 200 250 galcha. Yoo dandeessan miliyoona illee galcha. Qadriin kuma nama rukutuuti inni ifata namni akkanuma godhuu tana ifataa bar. Ooma ifata. Subhaanallah. Birruma tana lafarra afanii yoo gurradhu jiran gariin ifachuun oolu. Subhaanallah. Akkasii dubbadhaa yoo fitadheen inshallah barakallah. Warri daa'wa irratti hirmaatu barbaadan immootu daa'wa irratti hirmaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أفاني سكبة لينجا فيها عفوا. Umat akkaraf kong ngomong itu dubbadha. باقي ربين سباسة بكا وجاوي جراية آسا قباب دوية سوراتي. تكفى عندي ساني تيجي ربطني رني آسا تاني جراني. هايوتا بودا دبتوني دبير أمتي إردي بأني تبلي سوتا. Aku masan gammachuu fi haqiqa dubbachuudhaaf gaafa jalqaba dhaga'u hedduu rifattee hidhamuu gaafa dhaga'u jechuudha. Walaakin shahaadaa achi keessa qabsiisaara jennaan hedduu gammade. Alhamdulillah. Maal yaadee rabbiin wantummaan inni achi isa seenseefiyyuu jama'aa sanii rabbiin islaamummaa dhageessisiisee qajeelumina fedheetiin achi isa seensee arraba isaa irraa ummata san qajeelchuu barbaadee rabbiin khayrii maaf lakkaachisa seensee jecha jedhutu hedduu gammachuun guddaan natti dhagahame. Alhamdulillah rabbiin ammallee si haa jabeessu diin kanarratti istiqaamaa rabbiin si haa kennu imaana irraa rabbiin si haa dabalu imaanni kun hin dabalaa jedha rabbiin quraana keessatti warroota qajeelanii jedhan qajeelumina isaanii daballe jedha ammallee rabbiin si haa dabalu ilmii wajjin ilmii barakaa qabu kan namni illee irraa fayyadamu rabbiin si haa dabalu ilmiin nama garii ufii bira wal ga'ee ka'ee biraan baati jedhisteetuma bira teetti ka akkasiisan osoo hin taane ka addunyaa wal ga'u ilmi addunyaa wal ga'u rabbiin si haa kennu itti aansuudhaan ummata kaafirtootaati wanti jedhu amma osoo paastera wahii osoo hidhamee jiraateeti silaa hardha yoo tana namni islaamaa ila kunuu ila akkanaa amantii ajjeesaa jedhan ture silaa herreega garuu amantiin keenya amantii ajjeesaatii miti. Paastera lallabuuf dhufaaroo yoo argine qabnee itti lallabna malee nuti hin hiisiifnu akka jara herreegaame ilaala. Amma paastera kana lallabaaroo yoo argine kon waliin haasawii jenneenii qabna malee yookii hin ajjeefnu yookii hin dhoofnu yookii biyyarraa baasuudhaaf hin deemnu miti. Itti lallabnaa yuunumaa cabaa san arganne. Garuu isaan hoo amantiin kiristaanummaadhaa akka amantii dhiibbaa namarratti gaggeessu nama da'awaa godhu irratti dhiibbaa gaggeessu akka ta'e hundi keessan asumarraan hubachuu dandeessanii jechuudha. Kiristaanonni yeroo duraa mormaa turtanillee saniifis da'awaa dhaabuu hin dandeettan bakka gahame hundatti lallabama inumaayyuu itti nu cimsuudha malee irraa nu deebisuu miti isiniin jedha inshaallah ayyee jajjabaadha baarakallahu fiikum ibroo kiyya jazaakallahu khairan baga rabbiin si baasisin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan. Rabbi sinirra haa jaalatu. Isinuma waliinuu warri izala jirtanillee warri tattaaf gootan warri koppilinki gootan warri akkasuma sagalee nuu taatan du'aa'ii nuu gootan wallahi jazaan keessan hin xumuramu daangaa hin qabu rabbi sinirra haa jaalatu. Eeywa nama galchaame nama rabbii jedhii na galchu.